TikTokii follow kuma tokko osoo qabdanu bakki live isiniif hin baafne jechuudha. Akkaawuntii TikTokii gaa follow kuma tokko osoo qabdanu bakki live isiniif hin baane wantoota sirreeffachuu qabdan isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti gaa namoota followersii kuma takka geessanii akkasuma bakki live hin jirre ka live isin hin galchine sababa inni bakki live sun isiniif hin baane jechuudha. Hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffattan TikTokiin keessan ka follow kuma ga'ee bakka live isin bawdide wantoota sirreeffachuu qabdan isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kana isin agarsiisaa jechuudha. Bakka live sababa inni isin hin baaneef haala kamiin akka sirreeffattanuun isin agarsiisan. Nafaana tura isin jira hundi keessanuu. Hordoftoonni chaanala YouTube keenya jala jirtan gaa namoonni haaraa taatan chaanala keenya subscribe gochuu viidiyoo yeroo dhaggeeffattan like tuquun eegalaa isin jira viidiyoo akkasuma namoota hedduu bira akka goof share godhaa barnoota hedduu isin jala darbee jira chaanala keenya jala galuun irraa barachuu dandeessu. TikTokii gaa followersii kuma tokko geessanii live isin bawdide haala kamiin akka sirreeffatan tokkoffaa inni tokkoffaa isin sirreeffachuu qabdan gaa TikTokiin keessan live yoo isin bawdide jechuudha. Live jiraachuu dhiisuu haala kamiin akka laaltanu TikTokii yeroo isin tan mallattoo idoo kana yeroo isin tuqxan TikTokii keessan keessaa jechuudha. Bakkuma fedhaa ta'u mallattoo idoo yeroo tuqxan live bakki jedhu kun ni mul'ata harka bitaa asirratti jechuudha. Bakki live jedhu kun yoo isiniif hin baane TikTokii irratti jechuudha. Inni tokkoffaa isin sirreeffachuu qabdanu yoo isiniif hin baane jechuudha bakki kun TikTokii keessan guyyaa dhalootaa isaanii ilaaltu jechuudha. TikTokiin keessan guyyaa dhalootaa isaa 18 gayyoo ta'e live sana isiniif hin baasu bakka live jedhu kana follow kuma geenyaan garuu TikTokiin keessan TikTok live ta'uu baate TikTok isa normaala kana yoo ta'e isiniif baasa jechuudha. Yoo guyyaa dhalootaa keessanii sirreeffachuu guyyaa dhalootaa keessanii maal ilaaltu haala kamiin akka isin guyyaa dhalootaa keessanii amata 18 ol ta'uu qaba akkasuma amatni kan keessan keessa dhalattan waggaa 18 ol qaba jechuudha. Waggaa 18 ol ta'uu akkasuma haala kamiin akka isin ilaaltanu TikTok jala eegiseentanii tuqaa sadi gubbaa tuquudhaan setting privacy bakka jiruun isin macarashaa achi eegiseentanii guyyaa dhalootaa keessanii yoo 18 ol ta'e audience control bakka jiru tuquudhaan haala kanaan isin baachuudha. Asirratti yoon ooni godhe amma nan galchuu jechuudha. Amanni kan 18 olii yeroo galmaa'u 18 olitti tan guuttadhe jechuudhaan. Kanaafuu kan keessan haala kanaan isin baay'oo ta'e rakkinni rakkoo biraatii ni ilaaltu. Garuu bakki audience control jedhu kun yoo isiniif hin baane ta'e amannan keessan 18 gaditti waan guutameef kanaafuu haala kamiin akka sirreeffattanu isa isin agarsiisa. Hamma inni tokkoffaani asirraani keessa ilaaltan amata keessan 18 ol ta'u audience control kan jedhu setting keessan waan ilaaltu bakka fedhaa ta'u as keessa ni barbaaddu kana jechuudha. Amata kan keessan 18 ol yoo ta'e TikTokiin garuu live isin baasa bakka live sana jechuudha. Inni lammaffaan isin sirreeffachuu qabdan TikTokii irraa TikTokiin keessan bakka live isin baasu yoo dide inni lammaffaan followersii kuma tokko qabaachuu qabdu TikTokii irraa jechuudha. Follow kan keessan kuma tokko ta'uu qaba. Akkasuma namoonni isin hordofan yeroo isin viidiyoo gadhiiftan ta'e akkasuma TikTok account keessan banattanii viidiyoo irratti post gootan nama kuma tokko biyaansi qabaachuu qabdu jechuudha. Nama yeroo isin waa post gootan viidiyoon keessan nama kuma hundaatu biyaansi 500 oliin daawwatamuu qaba jechuudha. Kana jechuun accountiin keessan aktiivii ta'uu ilaalaa jechuudha. Bakka live isin baasuudhaaf yeroo hunda TikTokii gubbaarratti argamuu qabdu akkasuma TikTok accountii keessan aktiivii ta'uu ilaalaa jechuudha. Bakka live sana isin baasuudhaaf akka isirra jiraatu TikTokii irra yeroo hunda viidiyoo post gochuu aktiivii ta'uudhaaf viidiyoo wal fakkaataa yoo barumsa ta'e barumsa yoo diraamaa ta'e diraamaa qoosaa qalbii adda addaa ta'e qalbii adda addaa waan feetan tokko yeroo post gochuu eegaltan addaan hin kutanaa kaataagorii kan keessan ni maxarattu wantoota irratti hojjettan jechuudha. Sana walitti aansuudha yeroo hunda post gochuu qabdu jechuudha. Aktiivii yoo taatanii followersiin keessan kuma ga'ee bakki live isinii ba'a jechuudha. Inni sadeessaan yoo kanaanillee mokkortanii isinii ba'uu bakki live inni sadeessaa isin sirreeffachuu qabdan ammas maanni TikTok accounting kan keessan gaa update ta'uudha. Update jechuun haaromuu bara kana keessa ta'e akkasuma TikTokii yeroo baay'ee akka inni isin gaafatu update gochuudha. Haala kamiin akka isin TikTokii keessan update gootanu awwaala TikTok accounting kan keessan gaa yeroo takka irra gadi qabuudhaan maal gootu TikTok keessan tuqaa sadiin mallattoo kana mallattootti raajifannoo kan ni tuqxu yeroo achi tuqxan setting keessa isin galcha waan ta'eef setting kana keessa hin waan gaa permission itti kennitu allow ni gootu microphone kaameraa contact akkasuma photo in the video bakka jedhu kana hundaayyuu allow irra kaawwattu jechuudha. Allow irra eega kaatanii as keessatti duddubatti keessaa deebuudhaan gaa update gochuudhaaf Play Store gubbaan seentu yookaan immoo asumarraan update in Play Store bakka jedhu seentu yoommoo asirraan seenuu yaaddaftan maal gootu Google Play Store gubbaarra seenuudhaan gaa bakka appii irraa daawunloodii godhattan kana appii kanarra seenuudhaan bakka waa barreessan irratti TikTok jettanii barreessitu update gochuudhaaf TikTok jettanii ni barreeffattu jechuudha. Ammaan kun update nagaatee jira jechuudha. Yeroo hunda TikTokiin kan inni barbaadu osoo hin turin osoo torbiin gahin gaafatu keessatti yoo daataa fayyadamtan ta'e update isinirra barbaada jechuudha. Haaromuu
yeroo hunda TikTokiin waan haaraa kan isinii baasu wantoota hojjennu akka isin hojjechiisu yoo barbaadan TikTok keessan update ni gootu yoo Android irraa yookaan immoo iPhone irra ta'ee gara Android akkasuma Apple bakka buufattan dhaxanii update gochuu dandeessu jechuudha. Galaxy Store keessan illee update gochuu dandeessu bakkuma irraa buufattan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo achirraa buufattee jiraattan bakkuma irraa buufattan irraan update isin gaafata. Kanaafuu bakka download godhatan dhaxanii yeroo hunda TikTokii update gochuu qabdu jechuudha. Akka inni saffisaa isin dalaguu fi wantoota haaraa jiran akka isin baasu jechuudha. Innis arfeessaan isin TikTokiin akkasuma bakka live isiniif hin baafneef TikTokiin accounting keessan verify ta'ee jiraachuu qaba jechuudha. Bakka live isin akka isin bahu yoo barbaadan TikTok keessan verify ta'ee yookaan immoo wantoonni ittiin baname beekamee jiraachuu qaba. Waan TikTok keessan ittiin baname beekuudhaaf TikTok irra eega seentanii tuqaa sadii gubbaa tuquudhaan setting and privacy bakka jiru ni seentu. Achirra eega seentanii account bakka jira bakka awwalaa kaatu quraanga asirra yeroo dhuftan mallee account information bakka jiru sentu asirratti point number fi email address dha. Point number fi email address yoo verify hin taane mallattoo diimaa irra jiraata irra kaa'amee ta'a. Mallattoo diimaa sana yoo verify hin ta'in yeroo isin fakkeenyaaf email yoo ta'e email tuqxan verify godhisin jira yookaan immoo verify fi akka gootanu isin gaafata. Verify jechuun email yoo ta'e koodii isin ergaa akka TikTok keessan ta'e koodii haxanii email irraa fiddee galchuu lakkoofsa bilbilaatti yoo bantan lakkoofsa bilbilaa gad tuqxanii koodii lakkoofsa bilbilaatti isin ergaa lakkoofsa bilbilaa irraa koodii fiddanii irra galchuudhaan verify gochuudha. Karaa gabaabaa kun waa dheeraa isinitti fudhatu garuu kana verify hin goone taanaan TikTok accounting keessa bakka live isiniif hin baasu. Maaliif waan isin bantaniin waan hin beekneef bakka live isiniif hin bahu jechuudha. Dogoggora kana gochuu hin qabdan jechuudha. Inni shaneessaan isin TikTokii akkasuma bakki live yoo hin jirre shaneessaan jechuudha. Bakki live kan isiniif hin baaneen TikTokiin keessan seera TikTokii yoo cabsitanii jiraatanidha. Seera TikTokii yoo cabsitanii jiraatan community guidelines yookaan immoo seera TikTokii cabsuu dhiisuu seera TikTokii cabsuu jechuun maal jechuudha isa jedhuuf gaa TikTokii dhiqata akkasuma yeroo live seentan yookaan live nama birattanii nama arrabsuu dandeessu waan TikTokii hin heeyyamne post gochuu viidiyoo nama adda addaa fa'i post gochuu dandeessu TikTok irraa nama arrabsuu akkasuma arrabsuu adda addaa falmii adda addaa qabsuu akkasuma wantoota akka nagarra siyaasaa waan hedduu of keessaa qaba jechuudha. Seera TikTokii jechuun waan intanet akka yoo namaan jettan TikTokii seera TikTokii cabsitanii jirtu waan ta'eef kanaafuu seerota TikTokii cabsuuf dhiisuu haala kamiin keessa ilaaltan isa jedhuu fi TikTokii keessa irraa gaa yoo TikTok stuudiyoon jiraate asumarra tokko garuu yoo hin jirre maal gootu TikTok irraa TikTok stuudio kan jedhu yoo hin jirre gubbaa tuqaa sadii tuquudhaan gaa TikTok stuudio jedhee isinii baasa achini seentu jechuudha. Seera TikTokii cabsuu dhiisuu viidiyoo keessanii fi profiiliin keessan seera TikTokii cabsee jiraachuu dhiisuu achirratti cabsee dhiisuu jiraachuu isinii ilaala jechuudha. Asirratti viidiyoo isin post goota yoo cabsee jiraate akkasuma isin agarsiisa. Yeroo baay'ee garuu viidiyoodha jedheeti miti kan inni akkasuma wanni kan inni bakki live isiniif hin baane inni baay'ee viidiyoon keessan seera TikTokii cabsee hin jiraanne haala kanaan mallattoo samaawii akkasuma account is good stand isin jedha. Garuu yoo seera TikTokii cabsee viidiyoon seera TikTokii cabsee jiraate mallattoo diimaa irra kaa'a jechuudha. Inni kabira profiilii TikTokii keessanii yaadatti arguu dandeessu. Profiilii kana jalatti akkasii seera TikTokii cabsan mallattoo diimaa isinii ba'a jechuudha. Kanaafuu seera TikTokii hin cabsine taanaan viidiyoon keessan seera TikTokii cabsee hin jiru taanaan akkasuma accounting kan keessan akka wantoota nama shanan isinii hime kana malee ammallee wantoota hedduu jiru jechuudha. Kana seera isaa guuttanii jirtu taanaan accounting kan keessan akkasuma laayitii ofirraa qabne TikTokii isa kana yoo ta'e bakki live isinii bahuu danda'a jechuudha. Inni kabira bakki live isinii bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wantoonni TikTokii wal qabatan baay'eetu jiru. Har'a viidiyoo isinitti dhiyaata waan ta'eef kanaafuu kana sirreeffattanii yoo isin dide namoonni isin dide yoo jiraattan komentii naa barreessaa. Ammallee namoonni yeroo baay'ee gastii kana maana galchuu dide nama ol baasuu na dide namoonni jettan ni jirtu. Gaafii qabdan maaliifuu komentii naa barreessaa viidiyoodhaan qabadhe isinii dhufa. Haala kanaatti fayyadamaa isin jedha. Barnoota kutaa taanu hanga wal xumurtii nagaan naa tura. Viidiyoo kana laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa.